Asham, 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 asham. Ay, asham. Ha? Abo kami jirtan, me kami jirtan. Way. Dufte ga jolle no sabah. Ha? Warra gandarra dhukke kaasu dufte ga jolle sabah. Me share goda ilman sabah kuftin. Way ajaa'ib murabbin nu qaati barana. إذا لفا قوان قوتي في لفا دوفان قوتي خيسة دلتشو بسم الله الرحمن الرحيم وانا كقوا في دوفا مرموتي دوفا بلسوم ستي ألفاتا تكارب ننقرسي من الدنيا تنرد الحرب من البتعبتين من الدوفا جامع عرب نسيقله وان دوفان بتعبتي نمني أقليك أبو فرمات التخنون يرود إيرتو رافود التجابر سيقله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مي بخوتا عجائب مربي النقبات يا تا أوزوني سنين جنو دي أوفتني چنو في الدنسي قال تا جرخي ندبين انتاني تا وانتين تاني واني بالذكرنان شير قوتو خيرين قبدو تا أوزوني سنين جنو دي قالتي تبي تجارسي سي ما يسني فيني ما يسني شير كذا واندرين يسني ما خان يسني ما يماخ جيتشورا جيسني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجنا قان نفتن دي هيسن ما يماخ جيتشورا جيسني يسني قرلت مايماخا جانين أورومو مايماخان دبي في التي جانسي قاله وان قاله هندا مايماخان في التي جان أورومو ما إنفايت قدا شير قدا وليد الدبرسا اتسينا إسن وليد الدبرسا جولين سبا جولين قندوبان كيسين جر دبين نوركا خرابير ودي ما جرتي إسن متيجنا نمتيتو جارسي إسي ونقوكي تكاقبا بيتا جلا ديمتيتي خاهلنگا قبو خنهيرمتي وقي خون على دابتي دقي فتخيخي خون وقي تقل جت جانسي دندهيقا جت هنگا قبنو سخيني ديفتي براخوتي دندهيقا جين جانسي قلي على دابتي haga beekumsa keenya isinitti himne yaaboo tattaa wal qooduun faayidaan qabdu wal loluun faayidaan qabdu wajjiloluun faayidaa qabaa jenneeti isinitti himne aga beekumsa keenya isinitti himne sigale amma dandayaaga godoofaan hundi gayyaa'e dandayaaga amma sigale tattaa jenne isin daddabneemi لكن تاني دبين قندوماتي تا جنة سنددبني أما دنداياغا غياي ولا بتعبتو جرا أما دنداياغا يقولي هيون نمني والا لقارون درارك يقولي أن دران أركيد أبا نورا إنتاني ولين توني نورا أبا جيتشاتو يقولي ديدني تسنتنيمي أبا وادي بيخا جيودو أكتي نياتو سيگله توكو ودو مريني نياتني نيات داجي وادي بيتا أبو موادي بيخا جي أكتي نياتو سيگله ودو سنيفو إسي ورمو مركتي بيخ إسي نجولين سباه شير انفايت قدارا مي غرتي وان دفاتنا يو دفنيد أمسو باني yoo dafne bakka isin irraa kaate maddeysii goysuu baanne maaliif summiin tun saba keessa takka facaanaan akka corona vaayirasiiti siigalee to'achuun isin ulfaataa jechuu yoo daftee gizeedhaan to'atte malee yoo daftee gizeedhaan to'anne malee to'achuun isin ulfaataa jechuu amma waan deemaa jira kana aye مي أمتين سينا خونيس فيديو لالا
isin warri dhufe kun share invite godhaadha sheeyni dhufee jaawulaa daddabaadha walii daddabarsa irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yooyya isinin jecha obboleeyyan kiyya kabajamtootaaf jaalatamtoota Facebooka Sheek Abbutaa hordoftoota kiyya baga nagaan dhuftanii arra akkuma beekamu haala yeroo jetti sagantaan tiyya yeroo hundaa'u haala yeroo jetti sigale haala yeroo jetti amma kubbaa namni harkaa qabu gootota kanala amma kubbaan gootota kana harka jirti jechuudha sigale jaalanne jibbine gootota kana harka jirti jechuudha wixxifachuun kun hundi maaliif dhufe sigale qiyaamaan bu'uun maaliif dhufe sakkareeyyaa fi faarsee bulaan hundinuu maaliif gaxorihee maaliif gandaan keessattuu Arsii fi Harargee kana iddutti maaliif akka dalagamu jira akka jettu arra sirritti gabbuunee irra isinii babaana hanga beeknee keessa isinii babaa isin maal gootan invite fi share gootanii jechuudha akkuma beekamu deengadda walleen takka gurbaa maqaan isaa Ibiroo jedhamuun wallifamtee turtee jechuudha wallee sanirratti anillee yaada kennadhee walleen warqinaa gabayyoo share godhe wallee warri sheeyxaanaa dhaadheesse walleen namni sheeyxaanticha kanatti hidhata qabu dhaadheesse abadan fudhataman qabdu jeetiin wallaalaan garii doofaan hanga jilba fi garaasaa idduu malee yaaduun dandeenye gariin naahu arrabsuu ture jechuudha akka waan hinan ummata Arsirraa jibbanna qabu hinaafe garaan si gubate haa maarre si haa gubu azaabni garaa maaltu na gubata milkiin Arsii milkii tiyya sigale so an doofota gurguddaa kan qabneerra teenyuun quba qabaayin dhaaphaa isiniin jee sigale doofaa gurguddaa kan qabnee summii gandummaatiin gartee ummata kana faaluu deemu ummata kana idduu facaasuu deemu ummata kana wal jibbisiisuu deemu ummata qabsoo teenya qabsoo gartee nuti 4 kiiloo irra godhu jirru sadarkaa ganda gabbuusee horofa nu laaqachiisuu deemu waan hin quba qabuufi jara keenya dhaabaa asuma nurraa dhaabaa Arsii arra wallifamne Arsiin saba guddaadha saba gartee arra wallee takkaan namni wanta godhuu miti dhaabaa guyyaan isiniin juu sigale hin danda'amne jechu amma cufti darsa guurate gayyaa'ee akkatti dhaabdan isiniif beekaa jechu osoo guyyaan an dhaabaa juu san dhaabdanii sigale arra tun hundi dhuftuu jechu wal qoodinsi kun walirra bobbahuun kun wal arrabsuun kun sheekotiin hundi arrabsamuun kun keessaawu sheekha roobee baaleessan an hedduun kabajaniin fedha nama gartee qulqulluu namaati nama gandummallee hin qabne nama kana bar fuula sarraa laaltee beektaa bar isaa wajji haasa'uun isaa wajji jiraachuun isaa wajji wanna ta'uun sin barbaachisu an nama san akkanumatti hin jaaladhu nama diinsan rabbi hundi mucaan na murti guutoon kun arrabsee jechuudha sigale arrabsee jechuudha namni zamana gartee namni nama diina rabbii qabuuf kabajaan qabne keessa jirra jechuudha sigale so amma ani waan akkanaa tanan deeggaru isaan lachuu murti guutoo fi wanni illeen obboleeyyanuma kiyya garuu nama diina rabbii qabu xiqqeessuun sheekha maarree jechuun sigale xiqqaataan nama xiqqeessa beekadda amma qaallichi lambaa jeeni sheeyticha miskiina xiqqeesse sunilleen gartee ifumaaf xiqqaate malee obboleessuma isaa xiqqeesse malee faayidaan inni Oromoo buuse hin jirtu jechuudha sigale kana hunda maali khafite isin ka ozoo sheeyni keeysan isini waywaatu yaa jara keenya wahin ichilaalee arku jiraata osoo sheeyni isinin juu waraanni oggii generaalli dhaaphaa jeeni dhaabbataa wanni isinin injiin injiru ayyee dhaabbanne ettanii makiinaan lafaa kaatan afaanumaan ustanii bittaniin kennitaniifi waree godhuun girgirii uumuun maaliif barbaachise sigale
wanni kun ammallee asumayyoo dhaabbachuu baattee rakkoo fiddi dhaabbadda ammallee dhaabbadda waan kana bilziqinnaa keessa harka qabaa dhaabbadda namni chipsii lama qaba nyaata sigale amma asoo murti guutuu laali jala deemi laali already asoo isaa jaawari tarkaanfatee jechuudha hayyuu keessan jala yaa'uu dinne ka hayyuu ni qabnaa jaa viidiyoo takka namni keessaan naa ergee an nama mucaasan nama guddattiin beekaa waan akkasii haasoo jee yaadeen beeku sigale jaawara hayyuu eenyuuti keessan oggiju arsiif deemaa qarsii qofaa jaawar kalloleef oromoo guutuu fi jechu kutaa kudha tokko Itoophiyaa guutuu fi jechu sigale shufti khacallise hundi darsa guurate gatoree jechu kakka duraanuu kamittiin dubbadha jee qiyaamaan isa qabachuu jirtu hundi darsa guurate gatoree jechu hayamme magaalaa wal seenti eenyu daaguru sigale ana kasitti haasawjee murtiguuto yaadeen beeku murtiguuto asumaan dhaamsa khiyya kana yoo dhageeyse hayyuun keeysan kan jala yaa'u didde ati jettu suni adeero jaawar baanta jaawar jechuun hayyuu Itoophiyaati nama guddaa siyaasaa tokko sigale arragaa Oromoo taheeti warqii harkaa qaban qorqorroo nama fakkaatti jette Oromoon hoggeema maayitu arrakkas isinitti himale silaa jaawar osoo beeytani gaachina godhattanii diina hundaan sodaachiftan warra aangoo qabulleen sodaachiftan warra aangoo dhufuuf qabsaa'ulleen sodaachiftan osoo beeytani sigale nama siyaasaa nama gartee fageessee yaaduu danda'u hayyuu gartee Afrikaanuutti hin dhaadattu malee hayyuu gandaggalchanii miti jechuudha hayyuu keessan jala yaa'uu dinnee harargeen tana jala yaa'uu diddee mi harargeen amma abiyyi jala yaatiire mi abiyyi jala yaati naa imaame mi hayyuu okay abiyyi jala jaawar jala wanne yaa'uu didaniif lakkee abiyyi haanu fixu abiyyi buusi naanu gidireessu gibiraan gidiraa haanu baasu daangaa keenya Soomalee haa kennu Soomaleen akka feetetti haa daangaa keenya sarbitu koriidari janii mana haanurra diiganii jechuu fi harargeen jaawar dhiiftee abiyyi filatti meenaa himaame hayyuu keessan jala yaa'uu dinneenuma haya badoo hayyuun isaanii qami hayyuu jarri kun kophaatti tolfatee jira takkaa jaawar kutaa kanaaf hin qabsaa'uu jiru rabbina hin dhageessifne sigale namni dirqama achi keessa dhalachuu bakkatti rabbi si dhalachiise dhalatta malee filatteen dhalattu jechu iddoo dhaloota keeti filattee dhalattu bakka rabbitti si uume dhalatta obboleeyso murtiguuto waan akkanaan jingana gaarii miti sirraayi sigale ati ganaa ijoollee ol deemtuudha nama gartee ganaa bakka guddoo ga'uu taa'u nama ganaa gartee ummata kana jettuun kana wajjillee dalagachuu taa'u nama biizinasaan na fakkaata nama dalagatu jiru na fakkaata sigale biizinasni kee Hararguma keessa qofaa miti biizinasni kee Wallagga keessa Walloo keessa Arsii keessa Jimma keessa Karayyu sigale namni biizinasaa haammataadha sigale nama gartee hayyuu keessa injee hayyuu guddaa sigale biitti guutuun qabdu kana gaddeebisuu natti fakkaanne waan akkanaa xiqqoo yoo jarri emoshina keessa sigalchee khassi aarsu taate namoonni gariin nama saniis arsiin hin ergan atiis Harargeen sin ergan sigale Harargeen nama tokko makiinaa namaa bitaa maarreen makiinaa namaa bitaa hay maaliif nuti namni tokko makiinaa namaa bitee dhiise Harargeen ichi makiinaa namaa bitu san arsii dhaadataanii bar arsii keessa taa'ee ka makiinaa namaa bitu bar Harargeen dhaadataanii bar obboleessa waan akkanaa dhiisaa hay qaanfadhaa mee maal godhu jirra jaa'ifuma dhageeffadhaa sigale mee maal godhu jirra jaa'ati rabbii jaa gabbu'aaf dhageeffadhaa hin barbaachisu kun obboleessa nama diinfaa arrabsuun sherroobee waan fedhe haajuu hanama inni diina namni diinalleen if eeggachuu qaba innilleen if eeggachuu qaba garuu inni nama deebii kennuuf laallatee deebii kennuu qaba
garuu ati diina keetiif moor nama diina kee qabu kana kabajaa kennuuniif sirraa barbaachisa buleeso hin abaaramin ati nama gana qaxara hin abaaramin ansi anakka obboleessatti si dhaama so harargeen tanaan si jaalatulleen harargeen tanaan ati wanna gootulleen yoo warra gandaan jaarame gandaalizimii taate malee federalizimiif nun gargaartu jechuudha garuu gandaalizimiif si gargaarti yeroodhaaf si gargaarti hanga jijjiiramne dhufne nuti akkuma gandummarra duullu doofarrattis duullaa jechuudha saba keenya irra guddaa amma namni keenya gaafaanan amma dura barreessee akkuma beekaa keenya qeenu wallaalaa keenyaas qeequu qabnaa gaafaanan isiniin juu maal naan jechuu turte yaadatu wallaala maal beekaa qeeytan wallaala khalafa balleeyse kunoomma kuno wanni wallaalaan qabuuf dhufte gaa wayyaa raarra isinii meen barruuti yana jala gaddee malaala akkuma beekaa keenya qeenu wallaalaa keenyaas qeequu qabnaa gaafaanan isiniin juu sigale sheekha walla har'a maal taate wallaalaa qeequu qabna maarree jechuu turtan sigale khalafa balleeysuu wallaalaadha kan namni firraa qabu heeraa fi seeraa fi aadaaf safulleen firraa qabu lafa qabu barbeekaan laaleetu harka ifin beeyne kanaa jechuudha saniifu akkuma ammallee irraan isinii deebi'a akkuma beekaa keenya qeenu wallaala keenyallee qeequ qabnaa jechuudha addunyaa wallaalaan bultu keessa jirra addunyaa doofaan hoogganamtu keessa jirra addunyaa doofaan ammaramtu keessa jirra baankiif taankiin doofaa harka jira sigale hay aqilli hundinuu beekaan hundinuu dhiibamee jira sigale hay amma nama akkam namni xiinxalaa guddaa bilziqinaa kataa'ee nama arrabsu nama akka qaallicha daalachaa ifiinjuu san fa'ame xiinxalaan guddaan isaan qaban ati jaawar xiqqeessinaan marroo xiqqeessinaan Professor Mahammad xiqqeessinaan Professor Bayaan xiqqeessinaan Taayyee xiqqeessinaan Sheekh Abbutaa xiqqeessinaan hayyuun guddaan akka keetiin jiru namni akka keeti siyaasaa beeku isaan biratti qulqulluun akka keetiin jiru jechuudha obboleeysoo yaada mormu jira sirna abiyyi mormu jira malee abiyyi namni mormaa jiru hin jiru namni waa beeku tokko sirna morma sigale sirni abiyyi dhaabuu deemu oromorra dhaabuu deemu oromoof hin ta'u sirni abiyyi dhaabuu deemu federalizimii balleeysaa aadaa oromoo xiqqeeysaa oromiyaa huucarsaa daangaa oromiyaa sarbamsiisaa nageenya biyyattii dhabamsiisaa jiddugala baha afrikaa tana shoorar keeysaa jenneeti yaada isaa dura dhaabbachuu jirra jechuudha kana gurra si calaw kana osoon gandummaan duran dhaabbanne amantiin duran dhaabbanne gosaan duran dhaabbanne akkuma namummattuu kana dura dhaabbachuu qabnaa jechuudha yaada shayxaanaa dura yaada bineensaa dura sigale yaada haadhaa fi ilmoo wal hamachiisu yaada warri paartii takka keessa jiru khajalla waliin dubbifne beekaanisuma خدوبتو بيخوسيسوما خيادو دندوسيسوما اتياده خدنچون دنديسو سو بارتي نم توكي بارتي كنتي بارتي نم توكو بيچا انغوم سوديم تو دابمو قبايان خون جنne مرمو جراي خون حررگه فيس ني برباچيسا مرممو ارسيفيس ني برباچيسا مرممو ولغا فيس ني برباچيسا جمّا فيس إلو أبابو رخوتا أوروميا غوتو برخوتا إثيوبيا فيس جدو غل أفريقيا سنيفو الدنيا مافو يعني كنا مرممو برباچي سادايچ خنا مرمو جرا جاور خنا مرمو جرا مرون خنا مرمو جرا تايين سو أمتا خنا ديگرو دمالي إيسا دلتاني هايوتا خيسا ميتر كشو خيسا هاي أتي هايوني فارسو جرتو خون كأنيوتي خيتي sigale mo namni aango qabuga gartee abba namu hundati miskiinni aangoon qabne qabsaaye isuma uchi geeyse kun abba diina namu hundati akkasi yaaddani obboleeyso wanni hundini jijjiiramla guyyaa eeggatee jijjiiram
OPDO dheengadda gartee wayyaaneen ziftii gootee dhiittee gartee mana sharmuuxa irra ooftee kondoomii bichisiisuu turteetu arra wayyaanee san dhiitu jira jechuudha. Boru eenyu akka isaan dhiituun beektu rabbii beeka malee. Mee hambifachaa deema. Waa'ee gandummaa tana nurraa dhaaba. Nuti kana taane isiniin kun eenyu? Eenyu bakka isin buufate? Caffeetan bakka buutan. Paarlamaa kan bakka buutan miseensa maaliiti isiniin kun? Egaa caffee gandummaati moo? Caffee wal qooduuti moo? Caffee gartee wal ajjeesuuti moo? Caffee wal arrabsuuti moo? Caffee tamitan isin bakka buutanii nuti jettanii gartee akka waan Harargeen bakka isin buufatte, akka waan Arsiin bakka isin buufatte, akka waan Wallagga bakka isin buufatte, Oromoon bakka isin buufatte, nuti maarree taane, nuti Amaaraa arrabsine, nuti Tigree arrabsine jaabar maraataan hundi. Mee isinii kana eenyu bakka isin buufate? Tigree arrabsaa jee, Amaaraa arrabsaa jee. Amaaraa arrabsuun Oromoo gargaarti moo sheeyxaanticha kana gargaarti? So isin kan bakka buutan murtii guutorraa eegali sheeyxaanticha bakka buutan malee Harargee bakka hin buutan. Sigale Harargee bakka hin buutan. Harargeen amma kan itti haajamtu tokkummaa. Harargeen kan itti haajamtu qabso. Harargeen kan itti haajamtu ibidda isi qabate kana eenyuutu irraa dhaamsa. Harargeen kan itti haajamtu qabeenya isii khazarafamu jiru. Diinagdee isii khagachab. Qalbii isii fi mooraalii isii tacabte. Daangaa isii khasarbamu jiru. Kana eenyuutu irraa dhaabaatu isii barbaachisa. Malee gandummaan Harargeen makiina namaa bitti maaree namaa bitti jedhanii namni gartee maqaa Harargeetiin daldaluun gartee nu keessa dhokatee abadan hin danda'amu jechuudha. Hin danda'amu. Uummanni keenya jiruuhuu dadhabe. Uummanni keenya jiraachuu dadhabe. An khitaabul jismi dheengadda waan takka isinii katabe. Dargaggoonni Itoophiyaa dhalaa fuudhee bultii jaarrachuu dhiisi. Dhalaa bareedduu suuraa siitu yoo poosti goote laayikii godhuu sodaatee jira. Sigale. Yoon hin laayikii godhe asinna dhuftii waan hin fuudhuun hin qabu jeeti laayikii godhuu sodaatee jira. Hangan takka jireenyi cimee jira jechuudha. Sigale. Arraati waan sitti tolteef waxii dhuydee garaa guuttatte. Sigale. Abbootii qabeenyaatii fi gartee sakkareeyyaa fi waan takka jala deemtee garaa kee guuttatte akka waan Harargeen si ergate akka waan Harargee bakka buute Sigale dubbachuun kun gartee nuuf salphina jechuudha. Arra ilmi Harargee tokko eenyu qabsaa'u jira jeeti Rabbi rahmataa godhuu fi akka jaarraa abbaa gadaa ilmi Oromoo tokko haqawwee dha'u jiru diinatti eenyu jee barbaadee baaletti obboleessa dhaqetti arra eenyuutu sheeyxaana kana dura dhaabbata jaameeti silaa. Osoo ilma Harargee qulqulluu san taate osoo rakkoon Harargee si quuqe osoo gartee Harargeen hiyyoomuun si quuyte osoo Harargeen buqqa'uun si quuyte osoo dargaggeessi Harargee hujii dhabuun hiraata qurxummii ta'uun si quuyte eenyuutu namicha kana sirna kanarra qabsaa'u jira jetteeti nama sirna kanarra qabsaa'u hunda barbaaddeetti dhayitee wajji sirna kanarra qabsoo ta'e jechuudha. Osoo nama dhugaan Harargee dhimmamu taate. Sigale. Osoo nama dhugaan Arsii dhimmamu taate isa akkasi. Malee teessee Arsii arsooma qorsaa maare boo nama jiruu qorsa namaa ta'a. Teenyaafuun jirru maal qorsa namaa taana. Yoo summii taane malee. Sigale. So wanni amma deemaa jiru kun tootaalii waan isin salphisu waan isin xiqqeessu waan hayyoota keessanillee mataa qaqqabachiisu waan ummatuma kanaatiif hin qabsaawaa jee namnillee if ajaa'ibu waan san dalagu jirtanii jechuudha. Keessattuu kutuma lamaan kana Arsumaa fi Harargeedha. Ambiti nagaya qabdi taa waan kanarraa dhaapha. Arraas isunumaan kadhadhaan dhaapha. Makiina bituu barbaaddeen biti rakkoon hin jiru. Sigale. Abba feeti badhaasi deema. Mallayni keeti moka. Sigale. Abba feeti biti badhaasi. Mirga keeti. Maaluma gooti, maaluma iyyanti. Nyaadhu warra gowwaa namni alaa dhagaa jira. So saniifu dhaabaa nurraa waan akkana. Dhaabaa nurraa.
dhaaba dhaabuu baannaan nuti gartee tokko tokkoon eenyummaa keessan isin qorannee isin saaxillaa jechuudha. Tokko tokkoon eessa akka dhuftan, eessa akka Arsii keessa qubattan, eessa akka Harargee keessa dhuftan tokko tokkoon isin saaxilleeti ganaa waliin gabbaanaa jechuudha dalagaa godhannee. Maaliif qabsoo teenya nu harkaa balleessaa jirtanii jechuudha. Uummata keenya gartee karan taanetti enerjii isaanii fixaa jirtanii jechuudha. Hin ta'u hin barbaachisu. Anniisaa torban kana gartee sirbuma gurbaa kanarratti bahee kana humna gartee asirra qisaasamtee tan osoo qabsootichi deebifnee eessa jirra. Sigalee humna irraa asirra qisaasu jirru tana osoo gartee kan qabsootichi deebifnu taate arra eessa jirra. Asin jirru jechuudha yeroo. Qaataaraat kiiloo dallaa jala dheenee osoo humnuma torban kanaa guutuu duula sheexanticha kanarra deebi. Sosaniifu waan akkanaa keessaa baha waan akkanarraa dhaapha kanaa booda waan kanan dhagahin nuti. Namni isinis warri dubbii ooguftan namni Harargeen isinitti ol ergatten jiru. Isinis warri dakaa dubbii ooguftan namni Arsiin isinitti as ergatten jiru. Sigalee makiinaa abbaa bite dhiisee sun dhimma mataa warra makiinaa bituu deemuuti. Sabni Oromoo amma sadarkaa makiinaa namaa biturraa hin jiru. Sadarkaa yaa Rabbi ummanni kiyya maal keessa jira jennurra jirra jechuudha. Saniifu isinis warri bar PPRC keessaa maraatu jira. Wanni dubbii tana makiina jedhanii oowwisanii maali jedhanii ajandaan kun akkan qabbanoyne isaan ajandaa jijjiiranii PPRC keessaati. Waan akkanaa dhaabuu baannaanis sabni ifirraa isin dhaaba isinumaa booda qaanee duubatti hafaa jechuudha. So wali qabatti hunundi maaliif akkanatti ta'a? Ajandaan kun maaliif akkatti oowu? Maaliif akkatti gartee wal qooduu fi daranuu gandummaan tun maaliif akkatti hidda gaffageeffattee akka yaada gartee wallaalatti akka yaada doofatti akka yaada doomatti harka gowwaatiin boolla bofaa lakkaawanii jaa kitaabul jizm sigalee. Maaliif harka gowwaa kanaan gartee sheexaantichi kun ganda kanaas diigee kanaas arrabsiisee hayyoota kanaas maaliif arrabsiisisaa ajennee haalaan. Jidduu tan akkuma beekamu olola kara hedduudhaan bantee jirti bizganna. Ani dheengaddaan isinii dubbadhe olola guddaa banamuu ta'a. Olola guddaan akka banamuu gartee murtiin kennamti. Qaallichi Abiyyii fi Injuu ergaa walgahii Amaaraa wajjin hayyoonni keenya godhatee booda takka hirriiban arganne. Waaniin anin eeyne waan inni taha je'ee manaa maalillee arkeen beeyne tahamee je'eeti rafeen beekuu jechuudha. Rafeen beekuu. Tokkummaan injifannoo fitti. Tokkummaan gartee goolii teessan daftee ittichi dhiyaachuu uumti jechuudha. Tokkummaa jechuun mataan isiitu injifannoodha. Ni beekatan tolchee beeka. Duraanuu qumaarri tokkichaan inni taphatu Oromoo fi Amaara walitti diru. Amaara bira dhaqee Oromoon isinirraa dhorka jiru. Oromoo bira dhufee kun waan ilma keessanii akkatti akka narra bobbaan hin gartu ani isinii gannaan je'ee qumaarri inni taphatu kana jechuudha. Qumaara kana hayyoonni keenya harkaa nyaate. Mootummaan kun laamshee jira asiin jennee jira. Dippiloomaasiidhaan, siyaasaadhaan, diinagdeedhaan sigalee humna miliitariidhaan fudhatama hawaasa bira keessa qabuun waa hundaan mootummaan kun laamshee du'ee kafanamee dhiqamee kafanamee janaazaan irra salaatamtee awwaalli qotamee awwaala meeytaa akkamitti awwaalarra wallolu jirraa arraarra isiniin hin jenne. Xumura awwaala kanaa dhiyaatee jechuudha. Xumura awwaala kanaa dhiyaatee jechuudha. Yeroo gartee furmaanni dhiyaate ni beeytanii yeroo furmaanni dhiyaate gartee qabbanaa jira yeroo bariisaan dhiyaate qabbanaa jira gartee rakkina gurguddaa jira. Furmaata dhiyaate kana keessa waan qabu guutuu ololaan gayyaasu jira. Ololli kun maaliif akka jabaate ni muddame. Abiyyi yeroo hunda uggii muddame dursa Jimma dhaqeeti boodarra warra kibbaa dhaqa. Warra kibbaa jechuun namni hundinuma ergata namuma aangoo qabatee ergata.
bakka inni dheengadda dhaqe tana namuma aangoo qabatee ergata. Dursa eessa dhaqeetee addunyaa gagarsiisuu fedhe deeggarsaan qabaa namni mallee na jaalataa akka hayyoonni isiniin juu kanaa miti hayi kunoo laalaa jeeti ummata uleedhaan gartee jimmarraa baadiyyarraa ol guuranii miskiina gartee fidanichi gannaqanii itti taphatuu turanii gaafa galinsallee noolii dhoorkataniiti namni khamiilaan galee waraabessi haratti halkan ariyaa bulee hedduu si galee manni halakkaa hojii taraa dura akkas godheeti lammaffaa isa dhufe warra khibbaa kana bira dhufe warra khibbaa wayyaaninis ergachuma turte mililikis ergachuma ture gartee nama gartee biyya tana bulchuu ni dandeenya biyya tana nuti hooggannuu ni dandeenya aangoon nu malte ummata juubet kadhufe wajji buluu ni dandeenya warra juu sanii fi dheengaddachi dhaqee jechuun muddamsuu isaa harkisiisa muddamsuu tana maaltu fide tokkummaa keenyaaf fide tokkummaa kana maaliin diigu jira gandee tana doofaa ganda keessa doofaa gartee dubbii fageessee firraan laalle doofaa mirqaanuma irraa itti muddi goota xiyyaa ijoollee umaan beeyne horii gurguratee biyyaa beekan si gale itti muddii kanaati warra deemu warra gartee miiraan deemu kana si gale kana hayyoota gartee osoo miiraan hin taane miilaan hin taane itti yaadee deemu kana dura dhaabsisaa dura dhaabsisuuf murteeffatee saniifu jidduu tana waboon kiyyaas shaashaa godhu jira waboon itti muddinaan gubbaafannoon itti muddinaan TPLF itti muddinaan shaabiyaan itti muddinaan maal fide waboon galuuf deemaa waboon kunoo gujirraa galee jira jeeti olola kana gadhiise ummanni irraa fudhachuu waboo saniin xiqqoo isinii hima waboon sun akka lakkoofsa Itoophiyaa 2011 jaaramtee jechuudha. Eenyu hooggana Abbabaa Garasuutii fi Hayyuu Gonfaatu hooggana. Yeroo barbaadan nama buchisiisan yeroo barbaadan magaalaa keessatti oofanii nama khaadiree sabboonummaan isa dhagahamtu saba kiyya kana miidhujuu shanee sijjeesi janii ajjeesisiisan yeroo barbaadan makiinaa makalaakiyaatiin fe'aniiti muka geeysanii sigale waboo gale janii diraamaan dalaganii ammaas gaddachaasanii jechuudha. Mee wayin isinii mee waboon sanyiidhaa sanyiin ajajaa olaanaa jettanii mee ajajaan olaanaan sun galee maaltu jijjiirame yaa ummata kiyya waan kana diraamaa kana qaallichii fi dalaguu asirra laala waboon dhugaa sigale waboon haqaa waboon sababaate injifannoon galti malee harka kennatteen galtu jechuudha. Warri galee kun qabsaa'ota osoo hin taane farra qabsoo galee jechuudha. Jeneraalaa Luufaa warra hoogganamuutu amma diraamaa isaan barbaachise ummanni Oromootii gamaa gamanaa nagaya buusu qabdan jee waan itti muddee qabeef addunyaanis waan gartee diploomaasii hayyoonni keenya godhu kana nagaya buusu qabdan jee waan hayyoonni addunyaan guutuun qabdeef addunyaa irratti footoo tan agarsiisuuf footoo tanaan naggaduuf gujii keessatti gartee diraamaa akkasii warra duraan wiigiitti naqanii makiinaa mootummaatiin bobbaasanii galchan makiinuma mootummaatiin fidanii abbootii gadaa tan rabbitti fedhe tana dura dadhaabanii jechuudha. Amma abbootii gadaa Oromoon abbaa gadaan qabdu si galee abbaa durgoo malee abbaa gadaan qabdu galee ganaa sirna tolfanneeti abbaa gadaa ka dhugaa si galee sirna dhugaa ka gadaa sirna gadaa ka dhugaa ganaa hordofnaa jechuudha inshaallah ta'ala galee sun yeroon isaa fagoo miti akkaan du'atii beekuttiin beekaa akkattiin arku jira guyyaan sun dhufu jira laa shakka fi shakkiin hin jirtu jechuudha. So kana hunda diraamaa kana dalagu jiranii diraamaan kun hundirraa fudhatamuu dhabnaani tagandummaatiin gad dhufan waboon galtees hin jirtu if eeggadha waboon kan baateef qabsoofi namni siyaasaa wal dhabe furmaata siyaasaatiin gala malee koottaa galaan hin galu araara waan jedhamu kana araara siyaasarratti hodhoo kenni jettee teessee teebilirratti yoo nama dhugaa qabu taate yoo nama kaayyoo saba milkeessuu qabu taate
mootummaa akkasii taate dhuftee teessee warri pelolaan tun ummataan dammeeffate deebii ummataa kennite. Memma piippiin tun osoo alaabaa Oromoo fuutee caffee lallabde alaabaa Oromoo wareegamteef tana fuutee caffee Oromiyaatiin lallabde maaltu isii dhora? Ummatummaan qabdu jechuudha. Abdiin isii ummataa miti. Abdiin isii paartuma isiitii fi waraana isiitii jechuudha. Osoo paartii ummataa taate, osoo warra ummataaf dhimmamu taate, osoo warra ummataaf yaadda'uun hoogganamte, waan ummanni riphee lolaaf keessa qabuuf tana ifii deebisaatti kennite. Afaan Oromoo afaan federaalaa gooti. Deebii Finfinnee kenniti. Oromoon kan qabsaa'eef qabeenya sarratti abbaa ta'uun ifiin bulchuuf nama ifii filatteen nama Abiyyi filateen osoo hin taane nama Oromoon filatteen akka bultu gooti. Oromoon hangam takka Shimallis nurraa kaasaa jee jibbee dhiisee umma nurraa kaasaa. Oromoon bar sigalee obsee dhooysee dadhabeeti itti dhoosee bar. Aset jee itti dhoosee bar ni gaajee. So kana hunda de osoo paartii ummataa yaaddu taate yooniif ummataatu na filatee uja. Maaliif ummata dhageessee gaafii daangaa Oromiyaa maan kabachiif? Waboon maaliif fannootti dhiifte maarreetti dhiifte jedha. Waboon bar qabsaa'ota malee hogganoota biyya saniitii miti bar. Taaskii bar waboo namni kafalu jiru hin jiru bar. Ummanni bar wanni taaskii kafaluuf. Ummanni wanni gibira kafaluuf. Ummanni wanni buusii milishaa kafaluuf. Ummanni wanni buusii raayyaa ittisa biyyaa kafaluuf akka nageenya kiyya naa eegsisuuf malee akka kursii Abiyyi eeguuf miti bar. Sigale. Akka Abiyyi mana Minilik keessatti ol eeguuf miti bar. Dubbiin faallaa san kursuma Abiyyi eegu nama Abiyyi dubbate faarsee bulaatti bobbaasanii arrabsisiisu hayyoota xiqqeessu kammoo isaan harka jiru hidhanii ajjeesu hidhanii afaan qabsiisu akka taayee kana faa mana hidhan naqu kana ta'ee jechuudha. So waboon gibirri kafalamaaf kaa gibira kafalamuuf jiru ka dirqama daangaa eegsisuu qabu mootummaadha jechuudha. Mootummaan kun maaliif dirqama kana fudhattuu dhiise? Wallaaleeti hin wallaallee jechuudha. Mootummaa uummanni hin filin. Mootummaa uummataan hin filamin wanni inni sodaatu hin jirtu jechuudha. Maaliif hin filamne humnaan dhufe hanga bulu humnaan bulaa jechuudha. Silaa osoo mootummaa uummataan filame taate, mootummaa uummataaf dhimmamu taate, mootummaa uummatas keessaa ba'e kanaaf kabajaa qabu taate, hoggii aadaaf safuun uummata kanaa cabdu, hoggii ilmoon uummata kanaa gudeedamtu, hoggii daa'imni mana barnootaatii bahee butamee miliyoonaan gana yoo naa kennuu baattam niin ajjeese jee shiftaan dhaabbatee uummata ajjeesu. Ay ummata kanaan na filate. Ummata kanaafiin filamee as jira. Ummanni nan dhiisu. Dirqama ummataa qaba. Amma mee ilaala bakka bu'oota ummataa kayfiin juu kana dirqama hoogganoota raawwachiisa malee, dirqama aangawaa raawwachiisa malee, dirqama ummanni itti kenne kana raawwachiisuu jechuudha. Sigale. Maaliif? Kaisa file kaisa muude ummata osoon hin taane hoogganaa kana jechuudha. Ka aangorraa isa kaasuus hoogganaa kana jechuudha. Amma Shimallis tajaajiltuu Oromoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa zoon hin taane tajaajiltuu sheeyxaantichaa kan sheeyxaantichi Oromiyaa irra kaayyate. Yeroo barbaade tajaajiltuu tana ni jijjiirrata. Yeroo fedhe immoo yoo tajaajilli sirriitti isaa ta'e akkamma uummata ficcisiisu kanatti irra khiyaaye itti fufaa jechuudha. So waboon waan dila rakkina dilaan anaasee kana hunda qabateeti daggala seenee jechuudha. Kana deebiitti kenniteeti teessee waliin haasoytee waraana gartee waraana biyyattii gootee poolisii ummataa ka biyyattii gootee ka paartii osoon hin taane mana murtii biyyattii gootee ka paartiin ajajamu osoon hin taane ka yoo paartiin hidhaa jette hidhu ka yoo paartiin hiikaa jette hiiku bar manni murtii nama siyyum tashoomaa dhiyeessuu dadhabee bara.
abiyyi wanta hoogganoota kadhataniiti yaaboo namni nu dammaqe ambitillee nu ajaa'ibi rabbii jaa achuma fidaa jedhanii ichi fidanii gorsanii deemanii ittiin deebiin hay manni murtii yoomii as caayaa gaartee gaaddisa mangudduma nama gorsitu ta'e nama heera cabsee heeyyata ittiin gaafatanii jira jeetu waan ajaa'ibii usee jechuudha manni murtii sadarkaa sanii gabbu'eeti meeshaa gartee qaallicha akka fedhe ittiin nama godhu ta'ee dabarsi taayyee dandaa baduuf deemtaa jedhanii isaa mana isaa taa'u mirga wabii irraa kaasanii fuudhanii hidhaa kaanii jechuudha silaa kan poolisni qabee gartee ragaa isaa sheexaanticha faa dhiheessuuf qabu qaallitti wadala Adaanechi fiin jettu arba sanfaa manni murtii qabee dhiheessuufii qabu sigale isaan seeraa ol waan ta'aniif dhiheessuu hin dandeenyu adabaddu ammaa booda isaan ragaan godhatanii beekadhaa jeen mana murtiitiin ammaa booda na yaamtanii takka takkaan hin dhufee isinirraa dhukkee haasaa beekadhaa jeen sheexaanticha achi abootaa yeegaa rabbi sodaadhu ati rabbi sodaa si keessan keenye nuti jiraachuu barbaanna gartee ammaa booda sheexaanticha nutti yaamini jedhanii manni murtii jala murtii akkanumatti bakka ragaan isaan dhiyaanneefitti sirra kenninaa jedhaniin sadarkaa san sigale manni murtii silaa ummataati mootummaa yoo ummata balleesse mootummaa fi ummata iddoo heera kanaa jira jechuudha heera kanas geggeessaa jechuudha kana hunda gartee ka ummataa goonaa paartiirraa baafne wanni waboon qabsaa'uuf kana hunda deebifteeti seeraan teebilirra teessee gatteessee namaa wajji haasoytee sigale heera bakka itti ida'amuu qabutti itti idaatee bakka irraa hirrisuu qabutti irraa hirriftee sigale akkaataa gartee fuulduratti biitti tun itti guddarturratti biitti tun ta'a biyyii qofaa miti tahayyoota isa mormuu kanaati addunyaa tanarra yaada tokkoon biyya jaaramtu garre yaada paartii tokkootiin biyya jaaramtu garre PP yaadaa hun qabdu barra fakkeenyaaf isin jechuu jira malee isin yaadaa hun qabdu sigale ideoloojii takka hin qabdu yaada hin qabdu sigale yoo osoon karaa deemuu sheexaanticha manni tokko tole ay mana kanaa jaaruu qabna jeetuma ammuma eegala yaanni hin jiru sigale paartii yaada qabdu mita yaada qabdu irraa hin dubbatu sigale akkasitti tana hunda heeraa fi seera tolfannaa tumannaa sababa saniin bakka qaamni sadaffaa jirutti walii mallatteessinee galla malee akkanuma koottaa galaa jedhanii waboon ati galchitu hin jirtu jedhaniiti gartee jalaa didanii jechuu gaafa Taanzaaniyaa waboon nuti beeknu waboon sabaa qabsoo itti tanaa warra guduruutti naqanii guduruudhaan gartee ifi ajajatti kennanii riidiyoo mataa isaanii qawwee mataa isaaniitti kennanii ummata irratti tarkaanfii fudhachiisanii akka gartee maqaan isaanii maali farra riphee lolaa jedhanii ijaaranii jirti jechuudha akkuma riphee lolaa kana alaabaan isiin qabdu alaabaa abaa'oo guduruu qabdi sigale tarkaanfii ummata irra fudhatti tanumammaa wanta gujii keessatti haadha ji'a sagalii taboruun daamu arraan daa jettu ajjeefte ummata gara jabeeyyii sigale ajjeefte takkasiisan leenjisanii mukatti galchaniiti gaafa diraamaa dalaguun barbaachifte woboo galee janiiti abbootii gadaa tana durgoorra hiranii simadhaa maal akka simatan hin beekan baa simadhaa malee ajajni khaadiree sheexaantichi harree oromiyaarra kaate tana gate erga harreen gartee nyagoolee naannoo fi godinarra kaayyatti tana gadda barsiti nyagooleen tun ganda keessa horiiteeti abbootii gadaa kanaaf durgoo katabdee walii qabdee harka tumsiifti footoo gac godhanii kominikeeshinni isaanii gallakkisa sigale faarsee bulaa fi sakkaree iyyaan way waboon galte tokko tokkoon galaa jirti shantamii galaa jirti shansin bulchiti sigale waboon galte takkallee hin jirtu sigale waboon silaa galuun faayidaa qabaatte gaafa gullichi dheengee galisan nageenyi bu'a hoogganaa guddaa karaa Booranaati itti aansuudhaan gaafa sanyii waraana hangas ga'uusan buqqaasee waraana abiyyitti kennisan buqqaasee galisanii
nageenyi bu'aa jechuudha. Eegasuma booda nageenyi boora'uu gartee itti fufee jechuudha. Maaliif gaafiin uummanni qabu gaafii woboon qabdu takka deebiin arganne jechuudha. Gaafiin uummanni Oromoo qabullee takka deebiin arganne jechuudha. Sirna gartee beekaa lagatu sirna hoolaa fi horii doofaa fi gartee faarsee bulaa simatu sirna qaallicha kanaa malee hin garree jechuudha. Sirna qaallicha kanaa malee hin garree. Uummanni keenya tana hunda beekee dammaqee xiqqaa guddaan osoo hin jennu musliimaa kiristaana waaqeffata osoo hin jennu naannoof gandaan osoo waliin qoonne hidhatee sirna kana dura dhaabbatee firraa buqqisuu yeroon isaa ammaa. Sirni kun ni buqqaa ni buqqaa. Abiyyi maas irra duuluun sin barbaachisu. Abiyyi ifiifuu if buqqaasaa jira. Hayyoonni keenya numa jaaramu siyaasaa isaanii tolfachuu, woboon hidhannoo isaa jabeeffachuu, makalaakiyaa itti dhufuuf taa'u simachuu, if qopheessuu sigale. Kana malee PP irra qabsaa'uun yeroo itti gubuun hin barbaachisu. Yoo jaaramtee jabaattee argamtee PP'n ifiinuu du'aa jirti. Bakka san qophaa'uudhaaf bakka san gartee namuma Finfinnee dura dhaqeetu abbaa biyyaati. Akkamittiin dhab godhee gartee osoo bineensi kun dhufee ilkeen hin heddummaanne akkamittiin bakka san to'adha jettee yaaduu qofa malee sigale. Abiyyi irrattiin duulee abiyyi maal godhee enerjii tiyya fixa jettillee yaaduun sirra hin jiru. Kuni fi irra duulaa jira. Namicha ummata buqqisaa jiru, namicha ummata hiyyoomsaa jiru, namicha diinagdee biyyattii guyya guyyarraan lafa laamsheessaa jiru, namicha siyaasaan isaa laamshawaa sigale. Sangubbarraan kartee kana man dhageenya jechoonni gartee faarsee bulaa fi sakkareeyyaan asirra darbatan hundi ka gartee sabaa sablammii jinni itti godhu jiru. Paartii fi ifdiigu jirtu ati maal gootaay? Jaaramteetuma qophooytee aangoo fudhachuu eeguu malee maal gootaay yeroo guddaa? Maal gootaay yeroo guddaa? Sigale woboon if qopheessuu qaba. Hayyoonni keenyalleen dhaamsarraa maayyii hayyoonni keenyalleen tokkummaa keenya agarsiifne ijaaramne hujiidhaan gaafa agarsiifne warri har'a dhagaasi darbu kun hundi dhagaasi hojii darbaa. Takkittiin nurraa hafte immoo hujiidhaan agarsiisu, lafarra agarsiisu, qilleensarra tokkummaa keenya agarsiif, waliin dhufuu danda'uu keenya agarsiif, waliin hojjechuu danda'uu keenya agarsiif, rakkoon teenya takka ta'uu sabaa sablammii hubachiif, kanuu hafe fuulduratti hujiidhaa jechuudha. Tana amma naa fi ati kan godhuu qabnu gandaan wal qooduu osoo hin taane hayyoonni keenya akkamitti tokkummaa isaa tana hojii jijjiira. Akkamitti hojii nu garsiisa jennee anaa fi ati halkanii guyyaa hayyoota kana jala taa'u qirqitu qabna. Itti jiran dippiloomaasii dalaguu jiran halkanii guyyaa hirriibatti hin jiran jaalatteeti sheekha wanti abbaddaa jedhabbi sigale halkanii guyyaa akkatti itti qirqitu jirraa jechuudha. Kana isin gartee nu jalaa wanna jechuu osoo hin ta'in sinqii guutu hamilee guutu sigale. Kanaan hayyoota keenya cinaa duuba dhaabbachuun anaa fi sirra jirti jechuudha. Anaa fi sirra jirti sigale. Amma kan isinirraa barbaannu isteeppiidhaan hoomorkiitti kennuu qabna. Step by steppiidhaan hojiitti kennuu qabna. Ayyaarraa jirtanii boroo isi jirtan iftaanoo isi jirtan sigale. Woboodhaanoo tarkaanfiidhaatti fudhachuu jirtu fannoo oli moo fannoo gadi TPLF gadi moo TPLF oli gamaagamuu qabnaa jechuudha. Akkanuma wal faarsuun harka walii dha'uun hin ta'u hojiidhaan. Maaliif ijoollee teenya nu dhageeffatan hayyoota keenya beektota keenya sigale. Komiin teenya isaan biratti bakka qabdi. Yaanni keenya isaan bira bakka qaba. Akka sheexaantichi nama tuffatu kanan naman tuffatan si dhageeffatan. Yaadaate asirraa haasoftu ni fudhatan hojii jijjiiran. Kammoo yeroo bulfachuu fedhan ni bulfatanii jechuudha.
soo saniifu osoon kana qabnu bineensa maal goonaa Oromiyaa irra keenye bineensa gandaan nama qoodu amantiin nama qoodu maaliin nama qoodu saayiziin nama qoodu kana wajji mataaf dhukkubsata ilma abaluuti ilma maarreeti ilma Oromooti miti Oromoo sanuu haa ta'u anuma ilmaan dila kana dhale sanuu haa ta'u abii ilma Oromooti miti Oromoo mataasaa sanuu haa ta'u Oromticha sanuu haa ta'u Oromoof hin ta'u namni daangaa keessiin kabachiif namni nageenya siin buuf namni tokkummaa gartee ati dheengadda itti laffaatee fidde si harkaa diiguu deemu aangoo isaatii jecha yoo lubbu qabaa boruu du'e namichi kun bakka san nama biroo qabata beekan gaafa san akkam taata haaraa akkaatee qabsoo ita arra hanga inni heera mancaasu hanga inni heera jijjiiru hanga inni Itoophiyummaa dursan leellisee sitti as deebisu kana ilma kiyyaatti dhiisaa jettee itti dhiifte gaafa inni chirraaf hin tirikje heera inni arra baase kana kadhufullee nu jirra oolcha amma saareetti wanta seenta yoo isa kana dura dhaabbachuu baatte gaafas maa biyyi duran dhaabbatini ammana dura dhaabbattaa yoo siin jee deebii maal qabda sigale saniifu ummanni keenya hayyoota keenya hamma dalaga jiru kan maalirra jirtan isa geessan gamaagamuu qabdanii walgahiin teessan tasabaa sablammiiti wajji amma torbaa muraasa booda sabaa sablammii wajji walgahii guddoo godhamuu deemaa jiru walgahiin sun maalirratti ajandaan isii maali jettanii if dura xiinxaltanii hayyoota keessanii wajji dubbattanii wal gamaagamaa deemu malee qabsoo abaluma kennanne abaluun nu beekaa ay maarree nu beekaa jennee kanaa booda qabsoo teenya gartee nam tokko kennine takka paartii takka kennine mana galuun hin jiru jechuudha mana galuun hin jiru jechuudha kun dirqama xiyyaa fi xeeti kun dirqama xiyyaa fi xeeti hayyoonninis dirqama isaanii beekanii amma kan irraa barbaadnu dheengadda tokko nuu tahaa jechuun turre wal nuu jaaladha wal jala nuu yaa wal nuu dhageeffadha wajjin nuu hojjedhaa jechaanii turre amma wal nuu dhageeffattan wajjin nuu yaatan tokko nuu taatan tokkummaa san lafarra gabbuuftanii hojiitti akka nuu jijjiirtan jennee dhiibbaa godhu qabna dhiibbaa godhu qabna qabsoon dhuman qabne qabsoo kashlabbee qofa qabsoon teenya karaa xumuratti ararra borurra iftaan afaaniin osoo hin taane hojiidhaan gochaan harka adeemu qabna injifanne maal taane miti qishoo taane no hojiidhaan harka adeemu qabna ummanni nurratti abdachuu qaba hojii teenya san arkee waan nuti dubbannu san ta hojii jijjiiramte arkee amma namni maaliif sheekka abbuta amana waaninan baatii duro barreessi arratti dhuftaa jechuudha hojii sana amanaa jechuudha itti dhufeen amanu jira jechuudha isinis waan arrarra walii galtan waan irra wal taatan boru hojii jijjiirraan kaarra isinitti kana xaati juukun boru gartee harreeteeti gubbabbaatee deemtaa jechuudha yoo hojiin hin jiraanne asumaayii gartee hayyoota keenyaan akkana jettanii maarree keenyaan akkana jettanii jennee utiisa isii mataan nu bakka kaa'e sheeyxaantichinis ogdii paarlamaan isaa dhufe tanneen qilleensumarra jirti lafarra hin jirtu maarreerra hin jirtu jeetuma asii gartee nutti ashoofaa jechuudha nutti ashoofaa jechuudha san hunda jalaanu kan nu baaftaniin maali hojiidhaanii jechuudha hojiidhaanii jechuudha hojiin sun garuu arkamuu firiin isii daftee hatattamaan tokkummaan kun arkamaa deemu tarkaanfiin biyya keessa jalqabamuu qabdii jechuudha jalqabamuu qabdii jechuudha saniifu sirni kun sirna kabajaas beekuu miti sirna marii beekuu miti sirna ilaaf ilaameen buluu miti sirna kana eega kanatti hubanne sirna humna qofa beekuu humna san isin caala isin kan ummanni jaalatu kan ummanni deeggaru kan ummanni maqaa isaaniitiin dhaadatu caala rabbii gaditti biyya san keessaa namni akka keessan humna qabu hin jiru jechuudha ummata humna jechuun ummata harkaa qabdanii ummata san
gartee tokkummaa isaanii jabeessitanii wanta wal waallee fi waan gartee faarsee bulaa fi waan gartee qaalicha kana jala deemee qabeenya xiqqoo gurgurachuu barbaada ta ummata keenya tokkummaa isii rooraaftu tana sigale hojiidhaan dura dhaabbattanii arkisiisuun dirqama keessaniin jaa nagaan naa jiraadha kanaa booda waa'ee gandummaatii fi doofummaa dhagoo hin dandeenyu dura dhaabbanna tokkummaani kun sheekkaa butaati tanuma sheer walii godha nagaatti